bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Borsa de Navidad. والله الذي بورسان كاتينا كانوا مثلاً تاجرتي. كانوا ثلاجة كتير. عندنا تيتو. ثلاجة. أنا كاروا. إتي ولا أنا تيرا. ما كان نادى كيسو ما تفكر. وامبا يفيد. ما كان شاكا كجرا. أصلي. لبيه في فتاشة نصوم بيو واجد تبر بارا بيتا. جاريكا. تقول كيسو ما تفكر. لبيه رفي فتادان. Tindagat biyote mirti. Tindagat biyo mille. Akas injara guma ki yamo si assignment si kenna du jira kompolesat. Wan toko naga guya furishani toko abiyo gudate torban toko. Ya warro tadura rawo indure la sanif kesan su bisa. Dubatu si marbane ko mari. Durando sa wan over. Sagaling kini dagaman. Ini nagayam. May Maria min follow ko ni oras tele jertan ni gesa. Ya hagani dakika takabiro ndarbi ni has hagani asu Dr. Mariam undum te kesan follow tolchani. Durandur sadugar rabbi dubbachuudha fi galanni rabbi hin badini itti aansuudhaani taatille galatoomii ulfaadhu rabbiin jazaa keessa adeebu akkasuma immoo Dr. Mariam amma nu himte ani tarii maqaa isiis beekuu danda'a garuu bakka kanaa jiraatti bifa kanaatti hin jiraatti waa'ee maa obboleettii milkaa'ina kennaatiifu shoora akkanaa taphachuu hin dhageenye ture san namuu waan facaafate mataa rabbiin jazaa ishee adeebi'u carraa kanaan immoo namoonni 1,600 sira jirtan kana wanti akka ifa isinii ta'u isinii barbaadu anaa fi fattaani obboleewwanii akka anaa fi inni akka ilmoo leesaa fi obboleettiidha. Sababni kana jedhaa jiruuf namni keenya xiqqasho hubannoo irratti rakkoo akka waan qabuu fi saniif isin hubachiisuu barbaade. Ani jalqabumarraa kaasee gaafa gastii arafaatirra haa ta'u fattaashoo irra seenu maal godheetuma walitti diru maal godhee wal dhabsiisu akkamitti faallaa walii haa deemanii ka jedhu isuudhaaf hanga ammaa kana haasa'utti turre. Arafaat nab bilbiluu miti anillee bilbila isiin qabu isiillee bilbila kiyya hin qabdu gasti marra hoseen akka waa wal beeynutti dhukkee walirraa kaafna malee hariiroon anaaf isii jidduu waa takka hin jiranii fattaalleen hangam beekutti wanti biraa waan biraati waan namummaan qabu waan biyyummaan qabdu waan ilmi namaa naatoo namaa qabu namaaf ta'u waan jabana kana namni tokko namaa ta'uu hin dandeenye obboleessi garaa tokko wajjin bahan namaa ta'uu hin dandeenye intala tanaaf ta'a akka inni ture wallaahi ni beekaani hundumti keessan obboleessi keenya fattaaf du'aa'ee ka gootaniif carraa kanaan yaamicha isinii godha arafaat atis nama bu'aa bahii hedduu keessa turte yaa xiqqaattu haa guddattu waa'ee baakgiraawundi keetii dhagahu ture
ati intala ganaa lafaa dhuftuudha intala wallaahi abbaan feete hanga feete digirii walirratti hultee bira teettu namni akka isiitti an dubartii intala dubartii ta'a Arafaat yaada isii ibsatu nagarreen seenaa keessatti ilmi dhiiraa kana yaada ibsatu kanaafi Kasongo ye Dr. Ifnan. Bro. Lobuye? Elu. Wala genna wala ka baynu. Sagaleen dagamu. Wala ka baynu. Wala ka baynu. Ye. Lebih. Woi. Nagami. Saya. Jira alhamdulillah. Kamet. Empat. Jira wallahi banne busy bar. Bereda. Bereda. Oh beredu. Akamet. Nage alhamdulillah. Hangam takar kate guys. Eno rifat. Nirrafane. Rifat because namni yeroo amma kan waliin nama ijaaru osoo hin taane parsentiin 75 kan gargar nama baasu kan gaarii waliin fedhu osoo hin taane kan gaarii gargar baasuu deemu waan ta'eef. Arafoota mishin. Salam alaikum البيه خلاص إن ما جي قلت فر سلام عليكم سلام عليكم أما جنا في تفون بو قد بس ada تيجي ada جنا في تفون أما جا لو بيا شراب فدو شراب وين كنوا فدو رفا والله ده داف والله فتي ولا كبن والله ولا الرفاراني أرجعت على نيابه ما يا ربي فتي شرابه فدو بنات الرفو هذا لا لا لي بريتو قرن رفو جرا فنيان وانا باي نرفا كنا ما وانت نانجا تاني يا فتي دي ميرا Borsa de Navida. Wallahi lazim borsan katena kan mesen tagar kita. Karena talaja kita ni. Anda di situ. Talaja. Anak kalau itu dah wala nanti. Maka nanti kayak semua tu mereka wampa ya sudah. Maka cakap kira. Asli. Lubbi ya fi fatasha no sombu wajah tu berbeda beta.
Jaalika. Dhufuufi keessummaa dhufe. Lubbuu yarree fi fataadhaan. Tindagadhu jettee mirti. Tindagadhu yoo millee. Akkasiin jedha gumaa kiyyammoo si assignmentii si kennadhu jira obboleessaatti. Waan tokko tokkoon akka guyyaa 4-5 tokko qabdi yoo guddate 7 tokko. Yaa warroota durarraa waliin turre lasaniif keessaan si dubbisaa ture. Dubbattu si barbaannee xiqqoo malee. Duraan dursa waan ta'uu barbaade. Sagaleen keenya dhagahamaa? Inni dhagahama. Mee Mariyaam hin follow godhaan warra jala jirtan hundi keessan. Yaa hagani daqiiqaa takka biroo hin darbine hagani haasu Dr. Mariyaam hundumti keessan follow tolchaanii. Duraan dursa dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi galanni rabbi hin badini itti aansuudhaan taatillee galatoomii ulfaadhu rabbiin jazaa keessi haa deebi'u. Akkasuma immoo Dr. Mariyaam amma nuyi himte ani tarii maqaa isiis beekuu danda'a garuu bakka akkanaa jiraatti bifa akkanaatti hin jiraatti waa'ee obboleettii milkaa'ina kennaatiifu shoora akkanaa taphachuu hin dhageenye ture san namuu waan facaafate mataa rabbiin jazaa ishee haa deebi'u. Carraa kanaan immoo namoonni 1,600 sira jirtan kana wanti akka ifa isinii ta'u isinii barbaadu anaa fi fattaani obboleewwanii akka anaa fi inni akka ilmoo obboleessaa fi obboleettiidha. Sababni kana jedhaa jiruuf namni keenya xiqqasho hubannoo irratti rakkoo akka waan qabuu fi saniif isin hubachiisuu barbaade. Ani jalqabumarraa kaasee gaafa gastii arafaatirra haa ta'u fattaashoo irra seenu maal godheetuma walitti diru maal godhee wal dhabsiisu akkamitti faallaa walii haa deemanii ka jedhu isuudhaaf hanga ammaa kana haasa'utti turre arafaat na bilbiluu miti anillee bilbila isii hin qabu isiillee bilbila kiyya hin qabdu gastii marra hoseen akka waan wal beeynutti dhukkee walirraa kaafna malee hariiroon anaaf isii jidduu waa takka hin jiranii. Fattaalleen hangam beekutti wanti biraa waan biraati waan namummaan qabu waan biyyummaan qabdu waan ilmi namaa naatoo namaa qabu namaaf ta'u waan jabana kana namni tokko namaa ta'uu hin dandeenye obboleessi garaa tokko wajjin bahan namaa ta'uu hin dandeenye intala tanaaf ta'a akka inni ture wallaahi ni beekaani hundumti keessan obboleessi keenya fattaaf du'aa'ee kagootaniif carraa kanaan yaamicha isinii godha. Arafaat atis nama bu'aa bahii hedduu keessa turte yaa xiqqaattu haa guddattu waa'ee baakgiraawundi keetii dhagahu ture ati intala ganaa lafaa dhuftuudha intala wallaahi abbaan feete hanga feete digirii walirratti hultee bira teettu namni akka isiitti an dubartii intala dubartii kana Arafaat yaada isii ibsatu nagarreen seenaa keessatti ilmi dhiiraa kana yaada ibsatu. Kanaafi Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.